Ani Abeel Nuguseen jedhama. Seenaan koo baay'ee dheeraadha. Istooriin isaa baay'ee cimaa ture. Naannoo Oromiyaa keessa bakka baay'ee jiraadha. Gamuma artii kana keessatti waan baay'ee hojjechuudhaaf asiif achi fiffigaan ture. Inni kun mataan isaa seenaa isaa baay'ee cimaa godha jechuudha. Waan kamiyyuu yoo ta'e, waan ulfaataa kamiyyuu yoo ta'e nan hojjedha jedheen amana of amansiisa jechuudha. Uummata keessattis ta'uu danda'a, diraamota adda addaa keessattis ta'uu danda'a, kaaraktariin barame hojjechuun jaaladha. Suma dhugaa yeroon itti bu'ee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf gaaffii ulfaataa ta'edha. Anis nama jaalalaati dhugaa dubbachuudhaaf. Gara fuulduraattis karoora maraachuun qabu. Aktariin tokko aktarii kan jedhamu qabu. Garuu wanti hunduu daangaa qabaachuu qaba jedheen amana. Nama jaalallee kootiif waan baay'ee gochuudhaan nama gammaduudhaan. Hiriyaa adda ta'edha. Hiriyaa akka isaatii akka salphaatti hin argamu. Lubbuu kooyyuu kennuu nan danda'a akkasitti amana. Kiruu keenya guutuuma isaa baay'ee galatooma. Baay'een isin jaaladha. Gara fuulduraatti immoo hojii baay'ee gaarii ta'e finnee dhufna ta'a.